osoo jiraate qasaman billahi abdi haga yeroo kana Dubai kana keessan taa'u dhugaa dubbatu namnummaan keenya kan inni keessaa dhalatee isan dhiisu soo kanaafuu dubbiin soba waan ta'eef reefinu akkasi biyya galee awwaalame marrajaaf kumalee akkamiin reefi tokko bakka sanii fuudhameeti ni awwaalama jettanii yaadda isin kanallee nama jaabaan garatooni bakka asmaturraa qabaafati mee maali wanni ati yaadni kakkeemaa inni kantiin hin duune duutii achitti jechu jiru mucaatti yooma duune iyyuu nama ofii ofirraafte obboleessa ofii ofirraafte maa ofii oy namni tokko obboleessa ofii arabaatti barante kaballaan takka kuma shanii barante biyya arabaatti Assalamu alaikum waalaikum salaam waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh jirtu Oromoo nagaa yeroo tokko hundi keessanuu yeroo tokko injira abdi dubbatu mootii qabadhaa to ajanda kana dhiisaati nurraa dhiisa ajanda la warri Dubai martisitu ko kana abdi kuyo duga ka bero dina same video ni aso dhaggeeffadha abdi kunu kon kaadha boona isa sadi dhaggeeffadha video isa tokko asirra deemu bero di mana baratte wattana asa baratte akka dhiiraan ta'u bakka yoo dhugaalee qaba dhugaa isa baasa maal kun bara baratte akka beeraa kijibatte wabbada asa waasi abdi maal kun jecha Berano lagi aja anak sesana kongka dong koro gubata fulo gubata abdi bakocin ada sadil masyar muta harga sama tarati tiye Fabi na kan mane tara ini rakong kabu Fami baik nama ibu wajib jala baundan detu nama lubbu fi ubase mo motumman nama gafatun qab harka keeti yoo fajjeefte biyyi kamu gaafisi gafatun qabdu yoo mo yu namni sijjeese namni sunun fane du'a salaam alaikum tamam waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ila rabbi jala asin gargaarsa ummata irratti xiyyeeffatanii maaliif ajandaa kana kaaftan obboleessa kiyya namni jala kana biraanu arrabsaatan biraanu arrabsina biraanu namni tokko illee obboleeyyan wanti isin galchu jiru obboleeyyan tu wallolee wanti isin galchu jiru komitii badaadha hin arrabsina wanti isin galchu jiru obboleeyyan tu wallolee waan asin jedhudha ummata salaam alaikum dhaggeeffan waalaikum assalam warahmatullah jarana Ndagenna Nuruddin ndagenna wanda gahu wanni challenge jiru ammallee mootu wanti kun ajandaa godhamee yaada farfamu malee qaamni dhimmi kana ilaalu qulqulleessee nama seeraa dhiyaatullee yoo ta'e seeraa dhiyeessuu ni danda'a garuu immoo kallattiidhumaan tarii faayidaa dhuunfaatiif haa ta'u faayidaa biraatiif haa ta'u wal baanii irraa akkataa kanaan lallabuun faayidaa tokko hin qabu biyya seera qabdu ammallee mootu qaamni waa ta'e kun qaama biyya lammummaa Itoophiyaa qabu imbaasiin biyyattii biyya kana keessa jira yoo qeeqamellee yoo himatamellee yoo gaafatamellee imbaasii biyyattiiti abbaa sarrafte abbaa feete biloo kidda biraanu kanaaf isin laal asirratti wal baatanii wal xiqqeessuu wal arraba kaasuun inumaa hin barbaachisu ijoollee arsii kaasuun inumaa hin barbaachisu yeroo ammaa kanatti ajandaan nuti qabannee deemnu ajandaa qarqaarsa ummata keenyatti bilis kana keessaa bayaati gargaarsa ummata keenyatti irratti xiyyeeffadha dhiifama hojii biraanu si galchaa bilis Fatme baba gafi taketi bicha si gafadha jarra kan argachuu kiyaafi waan sin sodaani nuti Dubai keessa jarra anna maqama illee si beeku ati na beeku illee baattu Dubai lubbu se gal la ofuma buena fakkaatu baba la namni buusan jiru gaafin ani gaafadhu mijattiin ofii ufajjeefte moo namaa tajjeese kana ofa bilisa addaayyoo godhan karaa sanarra qaanni biraa maaliqa torbee ani qaataan arga garuu seene gastii isaanii irra takkaa dubbadheen beeku maaliif jennaan jireenya dhufaa waan hin beeku sii galee gaafa walitti dhuftee makamtuun dhiisiitu ofii bahee akka rakka hin qabu badaa jira harka ofiitiin ufajjeefte garuu harka namaatiin namni nama ajjeese namni sunis akka doolaa arabaa kullittuu namni suniin du'aa jechuudha hin fannifama namni nama ajjeese mucayyoon ofii ufajjeefte moo dibamtee duute moo fe'amtee duute moo mana madaamiiti moo mana ijaazaati kanamaa addaan hin baanneef ummata kana qofa wanni isinirraa barbaada yoo maqaa keessan illee eeggachuu barbaadan jechuudha la amma kana tokkoffaa abdiillee nasira abdi atillee nama
namoonni maachi gora seetee miira keessa si galchanii waan hin taane sitti faaluu biraanu nama si faafee si bilookiin namitti asala ayyitu tan hundee qabdana Biraanu yana dhagaye ila gaafin akkana yeroo baay'ee ka'aa ture deebisaa turre ani kama kaleessaa sani ani Nuuraddiin sii galee kanaafi abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a waan dhaga'ee fi waan gurri kiyyaan dhagaye gadi ba'ee uummata kiyyatti immoo dirqama waan silaa godhin jedhan goonee jirra dirqama ofii kiyya baachuu qabu baadhee jira ani kama kaleessaa sani ammallee BBC'n Aljazeeraan miidiyaaleen garaagaraa gabaasuu danda'a dhugaan jiru garuu eessa jira ka jedhu seeraa fi heeraan qorachuu asirra ta'anii haasa'uu irra caalaa lafarratti qaaman dhaqanii qaama dhimmi ilaalu qulqulleeffachuun dirqama ilma namaatii jechuudha. So kanaan ta'ee osoo jiraachuu qabu ololuma argitee ajandaa qabatanii yeroodhaa yerootti namaa fi nama buusuuf deemuun kun gaarii miti dhugaa rabbi jechuudha. Kanaaf asirratti amma wanni ani irra deebi'ee jedhu jiru ani kama kaleessa jedhe sanii waan dhaga'e dubbadhee jira hardhallee borullee sanumaa jechuudha. So wanni ani jechuu barbaade yeroo ammaa kanatti ariitiin nuti irra jirru dhimma gargaarsa uummata keenyati san irratti yaa xiyyeeffannu galatooma. Nuuraddiin dhugaa keetiin ullee akkasuma gargaa akka yaadaatti akkuma ammati jette kana waa'ee uummataati wanti nuti mataa qabnu yaadni kenna garuu immoo dubbiin kun ka deemaa jira haga miidiyaa guddaatti ergaa jiranii fakkeessanii waa hedduu hojjechaa jiranii wanti kun immoo nuti immoo mucattiin jibbiisuma nurraa qabdu hojjetaa jirti malee amma tanaan dura waan wayii keessaa namni itti himatee ture waan san zim jettee dhaggeefte jechuun maal goote biddeen utubaa itti nututtee ofiisiitii keessaa hafte. Nama wanni ol seeneef tokko faamii dhugaa rabbi dubbachuu fi wal dhageenya yoo ta'e wal kabanya yoo ta'e ajandaan nuti amma qabannee deemnu maali wanni nu godhaa jirru maali ka jedhu irratti suuraa kana kaasi ajandaan goosisiin waan godhamuu qabu seeraa fi heerri biyya kanaa jira qaamni dhimma ilaallatu yoo jiraate yoo quuqama nama lubbuun bahu mucattii tana namni qabaatu jiraate seeraa fi heeran deemanii dhugaa jirtu qulqulleessanii gadi ba'anii uummata ibsuudha yaa nuti itti salfata yaa mootu warruma kiibu kana itti salfata lamaan keessaa tokko hin dhabamu ammaa fi ati suuraa kana kaasi dhiifamooti suuraa kaasiitii waan haasa'uu barbaadu haasa'e maaliif ajandaa ta'eetiniin ajandaa gargaarsarraa ajandaa kanatti deebi'aa jechuudha wal qoqqooduun dhufaa maaliin jira nagaan jiraachuu tuulamaa fi arsii waliin buusuuf ka deemu jira siigalee jimmaan tuutan jedhaniitiin iluun tuutan jedhanii ka gadi ba'ee ajandaa godhatu jira kanaaf wanni akkanaa yeroo ammaa kanatti ammarra dhaabbannee hin barbaachisu dhiifama wajjin suuraa kana kaasuu yoo danda'an. Eeshi qoy Nuuraddiin eeshi Dubaayin keessatti namni nama ajjeesee dhuunfatti gara biyyaa dhuftee nama ukkaamsee gara biyyaa nama erguun hin danda'u. Obboleessa kiyya wanni akkas jedhu hin jiru ila na dhagaye wanni akkas jedhu hin jiru dhugaa quuqama osoo qabaate namni jechuudha fageenyarra taa'ee osoo hin ta'in lafarratti waan silaa hojjetu hojjechuu ni danda'a garuu fakkeenya akka nama miidiyaan biyyoota garaagaraa irraa dabarsee fakkeessanii akkasuma OMN itti bilbilanii OMN irraa dubbatee jira OMN miti Aljazeeraa yoo ka dubbatu taate Nuuraddiin akka jiraataa biyya kanaatti waan arge waan kaleessa dubbadhe san irraa maku inni lammataa immoo wanni isin beekuu qabdan laan reeffi tokko gaafa biyya galu baasiin mataa isaatti galchuu hin danda'u imbaasiin oluma ka'ee mataa isaatti galchuu hin danda'u yoo warri isii ilmootiyya jedhee waajjira poolisiitirra imbaasii biyya shaqaniitirra wicha guddaa ministeerii biyya keessa jirurra gara imbaasiitti ergee imbaasiin waan kana qulqulleeffatee akkamiin akka nuti qulqulleeffatee reefki kun akka biyya galchu taasisaa jechuudha. Lammata ajandaa qabameetiin deemaa jiru kana yoo kaafne karoora amma irra jirru kanarraa maqna waan ta'eef piliis suuraa kana kaasi wannan dhufteen illee suuraa kana haa kaaftuuf malee waan biraatiif. Faami suuraa kaasiti uummata keenya irra dirqaatu baabir maamii. Musiinu kanuma ol hojjetaa jirti suuraa qabna. Asirratti ammallee gaafii asii dabalu yoo jiraate. Namittiin tuni maatii itti dawwattee hin qabne. Naafii nagaafachuu barbaadda suuraa kana kaasi ajandaa akka Nuuraddiin qoyme faami yeroo tokko na dubbisi dhiifama wajjin hundi keessan Oromoo nagaa jirtu. Ati abdii isumaami abbama dhimmichaati. Anuma faami anuma
dhageeffadhu Ayye. Nuraddiin. Suuraa isii miti osoo lubbuun isiiyyuu akka osoo ani hin ajjeefne isa ajjeese jette osoo isiin ajjeefamte ana garaan hin nyaatu. Waraaba. Si galtee akka gosni lamaa wal dha'u tuulamaaf arsiin akka wal dha'u dalagaa jirti. Ana osoo hin taane jechuudha. Ani nam tokko akka arsii fi tuulamni wal dha'utti uummata wal nyaachisaa jirti. Mallaqaan bittee Nuuraddiin afaan keetiin gaafattee intala obboleettii ani obboleettii jechuudha. Guyyaa takka misqoolatti godhee hin jiru itti daawwadhu miti. Teeleen ragaa teeleen hin jirti ka biyya keessaa jira ka biyya alaa jira ka biyya keessa jiru jira yeroo kam akka itti daawwad sa'aatii kam akka itti daawwad rakkama kamiin akka itti daawwad teelee keessaa baasii galee asii miti hanga miidiyaa addunyaa irra oofu jirti nadhittiin kuni maali jibbaa koo osoo hin taane jibbaa isiin arsii irraa qabdu calanqisaa jechuudha si galee kuni jibbaa isiin arsii guutuu irraa qabdu malee ani intala tana ijaan baatti sadii ol osoo hin argin duute mana madaami duute haqa isii narraa fuudhaa jechuuni ana ajjeese jechuu miti si galtee yoo ajjeeseeyyuu arsi jira si komando jira maatii qaba gosa qaba balbalaanuu fixachuu danda'a arsiin bal'aan ka jiru miti jechuudha si komando bal'aan ka jiru miti jechuudha si galtee kabajni isiin namaa gootee suuraa isii kaasan hin jiru dhageeffadhu sitti ma kabajni isiin namaa gootee dhuunfaa anaan abdi ajjeese osoo jette rakkoon qabu keessaan maatii dawwaltee miskiina mana madaamii irraa mallaqa guuraa si galtee yoo tuulama nama ta'e malee guruuppii keessan galchitu ati ees tuulama gaafii akkanaa gaafataatiin namittiin tuni shira guddaadha ka isiin xaxaa jiru ilmaan qarsee irratti ilmaan si komandee irratti dhimma isiin ilaallanne yeroo hunda keessa galchitee ilmaan arsee gaafa waa dubbatan wanyaachisuudhaaf halkanii guyyaa shira isiin xaxaa jirtu Nuuraddiin tokkoffaa bareechitee beektaa uummanni asirraa bareechisee beekaa jechuudha si galtee haqni miidiyaa irra hin jiru miidiyaan OM dhugaa isii kabaasu miti haqni warra biyyaa harka jira haqni poolisii harka jira haqni doktora harka jira haqni mahakamaa jira jechuudha si galtee kun muluun qulqulleeffatee gabbahuu jira miidiyaa OM miidiyaa taate maallaqa nyaachisanii dawwalanii gabaasan intaloo si tooraabe rikoordii waraabbattanii hundi keessa sagalee lafaa qabdan an osoo ittiin bilbillee gurbaa guutuu ka jedhamu tokko intalli seenaa jedhamtu akka bilbila keessaan naa kennite guutuu bilbilee dubbisa guutuu gammee kan jedhamu isa namni bilbila san dabarsee nama bilbila asirraa bilbile nama biraatutti bilbile Nuuraddiin keessara anaayyuu miti mucaa hiriyaa kootutti bilbilee guyyaa gaafsanii akka isiin dubbattu taasise wanta isiin dubbattu hunda dhageettaniirtan si galtee dubbatti hunda obboleetti irraa dhageeffattaniirtan kun jechuun dhimma koo osoo hin taane isiin walumaa galatti rakkoo qabdi yaada kan kee bal'inaan dabarfachuu barbaadde akka anis as keessa ture yoo barbaadde warri koomentii jala kana ta'e mucaa mataa guutan jechuudha isinii otoo miira keessa baatanii abbaan manaa siini ani siin jedheef abdiin siin jedheef waan tokko godhuu hin dandeettu garuu ajandaa gargaarsa uummata keenyaa kana nu harkaa jijjiira suuraa kana ammatti hin barbaachisu kaasii siin jedhe wallahi billahi wallaga'uun immoo barbaachisummaa qaba sii galee amma takkaa waa'ee agartan irra dhageeffadhu anamma akka dhugaatitti ijoollee Dubaay keessa jiranii nama dubbii kana keessa harka hin qabne barbaadaayyuu abdiin haa taa'u abbaa dhimmaatii atillee barbaadamtaa himataa'i ani nama dhugumatti Dubaayin keessatti diqqoo isii muuxannoo gara seeraatiin illee namoota Dubaayii san keessa turan namoota heeraa fi seera biyya sanii beekan yoo ta'ame namoota Dubaayii barbaada jechuudha. Ijoolleen Dubaayii jirtan namoonni diqqoo yaada qabaatan Nuuraddiinii fi Abdii malee Nuuraddiinummaan irrattuu waa wayii haasaa jiran ganama Ooroon argee ture mana wayiititti Biraanuu mucaan as keessa kun argee ture maal jedhanii ijoollemmaan gaafa duraa dubbii kana dhufanii waan biroo dubbatanuu dubbii kana cubsiisanii jiranii hundinuu waakkataniiranii jedhan. Wallahi waakkataniiranii Nuuraddiin illee kinoota dhageeffadhu Nuuraddiin atinuu dubbii tana keessaa baatee jirtaa inni illee amma dhiyeessee jiraa jedhan. Sii galee ani immoo akka ofii kennaa beennutti nuti amma biyyuma kanatti namnummaan tokko wallahi yoo ol dhabanaasaan takka amma suudii kana keessa qixaatii 5,000 jechuudha. Kaballaan takka 5,000. Anamma nama na dhabanaasu soqo rabbii kee kakadheeti akka kijibasanii miti. Nama ajjeesuu miti namatti aggaamachuunu si adabsiisa biyya Arabaatitti. Nama ajjeesoodu miti nama adabuunu. Isa kanarratti dubbii sobaa dubbachuu odoo hin taane dubbii dhugaa dubbachuu. Amma mucattiin tuni yoo dhugama mucattii tanaaf quuqama qabaatte ta'e wanti kun seeraan mana itti duutetu jira. Mana madaamiititti ka duuta
dhaqee achi baase foolisi kan fuudhee biyya galche hin baasii san hin qorattu dhugaa mucattii tanaa baasuu yoo taate hin baasii san dhaqanii qoratanii wanti kun yoo danda'ama moo hin danda'amu waan jedhu irratti hubatanii gadi baanii abdii yoo qaban abdiin gosa qaba aanaa qaba balbala qaba isinii galee gosti irraa kafalti gumaan akkana jiran yoo deebi'anii immoo ummata waliif ficcisiisuuf jecha asii fuudhanii kaanitti dhahanii kun faayidaa dhuunfaa isii ta'uudha malee kan agarsiisu abdii xiqqeessuu miti. Abdiin mini wallaahi billaahi reeffa sanis qarbii yoo baaftan wanti tokko wanti dhufu hin jiru dhugaadha dhugaan hin kadhatti malee hin cittu abadan. Amma hin haasawoo barbaadde yookaan isinirraa gadi bu'aa. Ani yoo barbaade. Kanaafi namoonni Dubaay jirtanii suuraa ol galan baxara koomiti. Suuraa kaasi. Walumaa kaasiitiin akkasitti haasa'a. Suuraa ol deebisii. Suuraa maal qaqqaree suuraa kaarraa irraa haasofnu yoo haasa'a. Ayyee ol garagalchi. Maatta biraan Ol deebisi galabbatanii ol deebisi ayyee ol deebisi. Ol deebisi namni tokko gaafa waa balleesse as keessa nama hagas dirruu kana yoo waa balleessine yoo shakkamaa taane seeratu nu qulqulleessamoo ofii kennaa qulqullummaa olii kenna. Abdii shakkamaa eegatee maa seera dhiyaatee waraqaa qulqullummaa achi bayeessan yookiin naannoo seera isa qulqulleessee ati ajjeefne jedhee sammaaf uummata kanaa kenna tokko jedha. Lammaffaa jawwi saba maalii jettan gurbaan qaliisa isin waliin hiriire maal jedhe ijoolleen kaleessa gastii ijoolleen siiwan tanaaf haasine maal jedhe. Keessaa harka fudheera reef keessaa harka isin ga'ee jira deema haraajii kaafadhaa maal jedhe ayyee. Warri gaafsan nama 30 waliin mana keessa teettanii jettan sunuyyuu quba ol qabdanii Nuraddiin hagam quba ol qabdan hagam uummata karoo dubbachaa jiran takka jedhe. Lammaffaa mootuu abdii nama mucattii obboleettii isaatti hin dawwallee obboleettii isii birriin bittee jedhaa jirtan. Dubbistanii eega qulqulleessuu barbaadan Nuraddiifaatti eega dhugaa mucattiillee barbaadan dhugaa abdiillee barbaadan obboleettii isii akkuma gaafa duraa dubbistan sanitti maa dubbistanii abdii isitti dawwalee wasitti hin dawwallee gaafattanii maa addan baasnaare. Okay. Gaafiin kun na ilaallata na fakkaate. Gaafiin kun na ilaallata na fakkaate. Baasii yookiin naannoo mootuu seera Dubaay ati qulqullu kennee nu haa kennu jaaran. Haga mana. Ati dhaggeeffadha ani abdiin fakkeenyaaf amma deeggadde jecha badaa jiraatu. Okay. Biraanu meeduraan keessi qabate waan dubbatte kanarratti gabaabsee dubbadha. Kuma shantama yoo fayyadamu fakkeenyaaf jecha. Kanaafuu waraqaa qulqulleessaneetu fi gosi naga mana banatee dubartii waa argaasaa oolatu. Okay. Maakii qabadhu. Biraanu maakii qabadhuutiniini. Okay. Waan amma inni kaasirratti waan tokko jedhee abdii waan gaafate abdiin itti yaada kennatu obboleessa kiyya. Harka keessaa fudhanne jedhe jawwi isaanii yaada jettee fi namni tokko waan silaa danda'u hin godha waan silaa argee hin dubbata achi booda immoo gaafa irratti duulamu gaafa argitee bakka silaa inni jiru sanii akka dhabamu taasisan miira keessa galee waa dubbachuu danda'a. Garuu immoo wanti nuti goone hanga ammatti hanga ani beekutti sirrii fi sirri. Nuti akka jiraataa biyya kanatti akka lammii biyya Itoophiyaatti wanta silaa godhuu qabnu goonee jirra gaafannee jirra dhaynee jirra waan dhageenye dubbannee jirra kanaan alatti aangoon kennaa miti siigalee reefki kun akkami biyya galaa jennee jala buunee reefki galuu hin qabu jennee imbaasiidhaan wal dhabuu hin qabnu imbaasiin biyyatti imbaasii jechuun maal jechuudha tokkoof qulqulleessee ka'umsarraa hanga xumuratti jala bu'ee uummataaf ifa godhu peejii imbaasii ta'ee gadi bahee dubbatinna sun aangoon kennaa miti kan imbaasiiti jechuudha. Akkasitti wal hubachuu barbaachisa. Lammaffaa reeffi kun biyya galuuf immoo Guutuutti qulqullummaa abdiin bahee nuu kennaa nu nama nutti duuluuf irra qabna nama ganda keenya tuqu karaa nuwatu karaa majaa tokko waan abdiin qulqullaa'ee seera qulqulleessee abdii baasee nuu kennaa nuyi uummataa miti warraa miti nuun barbaachisa qulqullummaan abdii gaafa qulqullummaa abdii bahee abbaa fedhe dhoofnee ofirraa dhoofnina. Enu Biraanu obsi
Biraanuu gaafii na gaafattee ture. Nuraddiin irraa kaafisii deebisaa dhageeffadhu. Waraqaa qulqullummaa abdiin maanuu kennuu dide kan jettuufi ani namni abdi ajjeese jedhee na himate seeratti hin jiru. Walumaa galatti jechuudha. Dhimmi mana waajjiraa ta'e, mana poolisaa ta'e, mana maalii ta'e dhimmi maqaa kiyya kaase biyya kana keessattu hin jiru. Dhageeffadhu. Warra jechuun gaafsan an dhugaa isii gabbaasee jibbaa nurraa qabdu siifan Kamaal. Ijoollee keessaan gurmeessitee abdi ajjeese jedha maatiitti illee bilbiltee ijoollee mana madaamii jirtutti illee keessaan dawwaltee guruppii hiiteetiin dhiisisaa jirtu malee dhimmi abdii ilaallatu biyya kana keessatti wanti maqaan kiyya lafaa ka'e abadan dhaabitiin hin jiru. Kana fudhadhu yoo sii galte jechuudha. Dhimmi yoo fudhate ammallee dhageeffadhu. Abdi ajjeese namni jedhame hin jiru. Namni jedheetiin jechisiisaa jiru siifan Kamaal. Qabadhu akkasitti. Inni lammaffaan nama ajjeese yoo ka jedhamu ta'e gaafa waraqaan mana haakimaatii fi mana murtii irraa ba'e qofa qabadha. Ishaaraa nama ajjeese yoo jedhame. Inni lammaffaa abdi ajjeese gaafa jedhame ishaaraan kiyya gaafa irra argame qabadha. Gabbaha dhugaan jirtu tanumaa isin jechuu barbaade biraan goosii deebi'e. Biyya kana keessatti namni abdi ajjeese jedhe tokko hin jiru. Qaamni seeraas qaamni mana yaalaas. Digalte namni dhiyaatee abdi ajjeese nu haa qoratamu namni jedhe tokko hin jiru. Warra miidiyaa irraatti malee. Kanu. Abdi maayikii qabadhume. Itti sii dabala biraanu amma abdii qaamni olii. Biraanu marmaraan sun yoom ba'a jedhii gaafadhuun biraanu mucoon erga duute torbee lamaaf deemaa jirti. Ashaaraan sun yoom ba'a jedhii gaafii nu gaafadhu. Maa ishaaraa maaltu geere qoy abdi maaltu geesse waan ishaaraadha abdi maaltu gee mina gabbayin sila ishaaraa abdi. Abdiin kan jedhe yoo jiraate Deema gaafatan kaasee warra onnaa ragaatiiti. Abdii wanta bakka buuse abdiin talikoo keessan ittuma gadi jedhanii abdii. Harka isaatti irratti kan isiin duute waan ta'eef dhimma mucoo kana isatu gadi baase waan ta'eef samitti gabu shaarmu tajaa fida saragaa abdiin ajjeese. nama agarsiisaa fi Faami arrabsoo osoo hin ta'in maayikii qabii yaada ofii haa baattu. Namni tokko yaada isaa baachuu waan itti fakkaate haasaa jiran rakkoon qabu. Yaada ofii baachuu mirga guutuu qabdi. Waan barbaadde haa jettu gadillee hin buusin. Tokkoffaa qaamni wayii abdi ajjeese yaammoo hiriyaa isii naasirti santu ajjeese jedhee biyya kana keessatti deemee eeruu poolisiidhaa kennuu danda'a. Siigalee poolisiin immootu waan kana qulqulleeffatee abdii seeraaf dhiyeessaa jechuudha. Anumti dhaqeefi abdiitu mucattii tana ajjeese yoo jedhe waa irra dhaabbatu malee abdii dhaqee hin qabu seera. Garuu ragaa harkaa qaban ragaa qulqulluu of harka qabatanii deemanii eeruu kennuu ni danda'anii jechuudha. Akkaataa saniin namallee hubachiisa namallee gaddarboo osoo hin ta'in dhugaa jirtu kana. Abdiin yeroo ammaa kanatti seeraaf dhiyaatu qaba yoo jenne akkamitti seeraaf dhiyaata? Eenyutu dhaqee immoo seeraaf akka dhiyaatu eenyu gaafate? Mucayyoo sana ajjeesu eenyutu dhaqee eeruu kenne hanga ammatti? Miidiyaa kanarra haasa'uu malee, olola oofuu malee, hin haasa'ama malee wanti hanga ammatti bu'aan buufame tokko hin jiru. Gama biraatiin immoo namoonni haa gurmaa'ani dhugaa mucayyoo tanaa baasuuf anillee wallaahi keessa jira jechuun waan barbaachisaa ta'een godhe rakkoo tokko hin qabu. Xabaqaan bitamuu qaba jedhaniimi. Ookee xabaqaan bitame sun waan kana qulqulleeffatee hanga ammatti maaliif waa jechuu dide? Haasa'uma argitee yoo argitee kolleektingi manii yoo ta'e malee jechuudha. Karaa mallaqa ittiin olis sassaaban yoo baafatan malee dhuguma xabaqaa baasanii abukaatoodhaan dhugaa mucayyoo tanaa baasuu yoo danda'an taate nullee hirmaannee jabaannee akka dhugaa mucayyoo tanaa bahuu fi xabaqaa saniif waan godhamuu malu goonee nullee waliin hiriirree akkaataa saniin yoo deemne maal rakkoo qaba? Karaa ciingalaatiin yookiin mootu karaa dhokataa ta'een mallaqa walitti qabu maaliif barbaachise? Yoo walitti qabame mootu dhugaa bayaa jiru san mootu akkuma dhokatanitti dhoksaadhaan waan kana maan qulqulleeffanne sa'a 24 liiv irratti baanii maqballeessi yookaan immootu gandaa fi ganda waliin buusuuf deemu maaliif barbaachise? Maqaa namaa balleessuu maaltu barbaachise? Akkasitti dhaabadhaa laala. Yoo haasoftan immoo haasaa keessan itti yaada dubbadha. Biraanu gaafii wanti si deebisa si galeera. Biraanu namni gaafii gaafata. Biraanu gaafii gaafata. Shabakaa isaatti deemisaara malee. Biraanu yoo jirta. Dhageeffadha uummata keenya hageen. Ayee dubbadhu Biraanu dhufteerti. Dubbadhu Biraanu.
Kabagani sagalee kee jira. Itoorki Injira. Muitti qabadhu beeka barseetta kun. Amma bishaan hin taatu. Asii muitti qabar sagalee dheeraa. Injira. Muitti qabar Qabdu rakka baanu. sagalee dheeraa ramati. Dubbaan dhamma qabe. Gaafiin kiyya bichaa miti gaafiin kiyya osoo hin taane gaafii kanaan hin jirena gaafii uummataati kan gaafadhe kiyyaa miti. Fakkeenyaaf amma asirratti dubbii koo amma ji'aa ol ga'ee jira. Gaafa awwalaa namni waa akkana fide Mubaaraki. Mubaarakee gadhiisee siifattu jammare sirriidha. Ijoollee ani amma bakki itti na gaafii kana na gaafachiisees akka nama tokkootti yoo akka ammootu akka dubbaatti deebi'e anaaf abditu biyya tokko akka arsoobaatti yoo deebi'e gaafsan akka arsiitti abdii waliin na himatan malee inni arsii fedhanii yookiin inni ammoo nuuf dubbate jedhanii gaafa yookaan dhugaan abdiin ajjeese waliin gumaan lallabatan malee biraanuu keessa jiru jedhan gaafa abdiin dhugaatti ajjeese jechuudha. Garuu ammaan kana wanti asirra deemaa jiru dhugaa rabbi dubbachuuf namni hundinuu dhageettan iddoo tokko gaafii sitta ofumaa keetii asirratti gaafa wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru jecha. Takki abdiin dawwaleeti reefka meetii kanaa saaxinii hin baasinaa isin jalaa baasanii kalee keessaa baafattanii ija keessaa baafattanii akka hin bananne saaxinii jedhee na dhoggee jette obboleettiin jedhanii sagalee wayii obboleettiin dubbatte. Siin kun osilaa ittuun iskooleen beeku guyyaa takkatti jedhaa jira. Obboleettiin akkana jettee jedhanii gadhiisaniiran dhageettan kana hundi keessanuyyuu. Eega kana ta'e gaafa awwala nama soddomaan jirtan san si jawwisaadha nuuraddiini gammeedha hedduudha ijoollee isaanii kan maqaan illee hin beekne shamarran illee hin jette falmatti boyir kan tuffatan gaafa mana san keessa wal geettassanii ummata kanaan siifanii tana fiddanii qanii siifan fiddanii viidiyoo beektanii siifan viidiyoo bahuu diddeellee isin jala ture yookaan yaada kennachuu abaanu malee yeroo kamuu isin irraa dubbattan agaraa isin jala ture akka hordofaa keessanii tokko jecha gaafa san akkitti isin siifanii jettaniini siifaniif ganniidha namni dubbataa ture ganniif siifanii yaamtaniiti nutu isinii fida adda haa bahu ragaa jiru isinii finna kanaan nurraa galtaneettaniin ganniin hin galte siifan galuudha. Maaltu galuu dhoggesiifaniin gaafanneerra siifanillee ganni si biraa galtee maaltu galuu si dhoggesi jennaan waan gaafsan naan jedhan guutuu naa hin finne ragaa wayituu hin argine reeffa abdiin adda ofiitti biyya galchee namni gargaaree galchee hin jiru birrii ofii addatti baasee galchee ka jettu galuu dhiisuu diddasiin jecha. Wanti kun dhugama soba abdiin reeffa kana imbaasitu galche moo abdiitu dhuunfaa isaatti galche nuraddiin gaafii qabille. Gaafii dheeressuun hin barbaachisu. Obboleessa kiyya waan gaarii kaaftee dubbii kana gaafas laalanii booda sii himna nuun jedhanii yaada jedhu kaasanii jedhu dhugaadha. Ganama baanee nu eegaa jenneeni hin deemne lafti Abudaabii fi Ajmaan Shaarjaan akka addaan fagaatu ati ni beekta hin deemne imbaasii hin dhayne imbaasii gaafannee ijoollee shakkii qabnaa ijoollee kana nuu gaafadhaa jedhaniin ijoolleen tuulamaa jechuudha. Okay jedhanii ijoolleen haa dhufan jedhanii mucaa Naasir jedhamutti bilbilan. Shakkii qabdanii akkaataa mucayyoon itti duute hoo waan quba qabdanii jedhanii ijoollee tuulamaa gaafannaan warri imbaasii quba qabnaa. Yeroo jalqabaatiif namni mucayyoo tanaa nutti fide haadha manaa abdiiti. Haati manaa abdii mucayyoon ebalu jedhamtu al'een keessa duute nuun jennaan nuti hordoffii saniin jala buunee waan qulqulleeffanne qabna. Akkaataa mucayyoon itti duute cufa qulqulleeffannee harkaa qabnaa yaada jedhu dhiyeessanii maarree akkanaan duute jedhanii imbaasiin ijoolletti himnaan maarree egaa akkasiin duute nuti nama shakkinu qabna. Nama shakkinu san ifaan ifatti nuu fiddanii fuuldura keessanitti ragaa telefoona isaa waan waliin haasayan nu qulqulleessuu dandeettanii jedhanii ifaan ifatti gaafatanii jechuudhaan ijoolleen tuulama. Ana na shakkaa turanii iyyuu ana na dubbisaan turre. Okay jedhanii kana taatu laaftuudha. Rakkoon qabu jedhanii Naasiritti bilbilanii Naasiriin akka dhufu taasisanii abdillee bilbilanii abdiin hin dhufa jedhee abdiin garuu dhufuu hin dandeenye Naasiriin fidanii ifaan ifatti teessisanii bilbila isaa guyyaa wajjin sagalee inni wajjin haasa'e barreeffama inni wajjin haasa'e gaafa roobii sa'aatii sa'a 11 fi walakkaa akka biyya Dubaayitti sagalee mucayyoon keetteef barreeffama isiin barreessiteef imbaasiin laalee ijoollee tuulamaati bilbila isaatirraa ragaa odeeffannoo barbaadan kuni kana qooda guyyaa wajjin dhageeffadha fudhadhaa bilbila keessan irratti namoota hubachuu qaban hubachiisa riyaalitiin jiru kana jedhanii
imbaasilleen mucaa qulqulleeffatanii dhuma irratti maal barbaaddarra jennaan nuti dhugaa barbaanna akka reefki kun biyya galu barbaanna garuu nuti ka barbaanne akkaataa mucayyoon tun ittiin duute ijoolleen kun harka keessaa qabamu harka keessaan qaban ka jedhu baruu barbaannaa jedhanii dhugaan jiru kana eega jedhanii booda dhiifama Nuraddiin afaanis hin qaba Nuraddiin dhiifama Nuraddiin dhiifama mee koya afaan Nuraddiin koya mee dhiifama afaanis hin qaba dhiifama Nuraddiin silaa seeratti ni manne jedhaartan ni matamne shakkameeti namni isa kasase hin jiru jettan eenyu qofa ka mucaan nagaa jedhee baase ka mucaan kun qulqulluudha jedhee sa'aatii isaa waliin jawaadha isaa laalee waan hunda kana laalee qulqulleessee baase akkamitti eenyu kasase qofa bravo mucaan to'annoo seeraa mucaan to'annoo seeraa qulqullummaa abdii kennee mucaan to'annoo seeraa jala mucaan to'annoo seeraa jala nu ooluu qabaa namni jedhe ijoollee tuulamaati isaan eenyuun jedhan imbaasiin jedhan